interviewni an Hacaaluu Hundeessaa waliin godha akkuma Oromoon beektutti Hacaaluun artistii guddaa Oromoon qabdu namni kun nama yeroo baay'ee yeroo dheeraaf miidiyaa irra fagaatee ture. Hacaaluu wanni nu OMN irratti yaamu kennaan durallee gaafisaatiidhaan kaaninis yaames dhiyeessee isan na filatee akkan dhiyeessuuf Director Girma Guutamaa dabalatee malee namni bira interview nan tolchi jecha ture. Dabalataanii Dajane Guutamaa waa'ee kennaa yeroo dhimmoo irra dubbatu hunda guyyoon interview sagalee waan jaaladheef innummaan sagalee isaatiin kana hojjetu jedhee na filacha ture. Anis ji'oota 5 dur beellam kan qabanne interview sun midhaafne jechuudha. Yoo interview tan goonutti Hacaaluu waliin naannoo sa'aatii tokkoof wayi haasofne sun jechuun jalqaba irratti stuudiyoo keessaa'u kaameraa beeku godhu dabri sirboota affeeruu dabalatee rindendensi yookaan deddeebii adda adda dabalatee sa'aatii tokkoof wayi waraaban. Seer miidiyaa kamillee keessatti gaazexeessaan tokko yookaan ogeessi miidiyaa tokko wantoota waraaban hunda dhiyeessu jechuun hin danda'amu. Yoo sun taate gaazexeessummaan iyyuu hin jirtu jechuudha jedhamtu fayyuu dabarsu. Hojiin gaazexeessummaa yaadi namoota akka bilisaan ibsataniif carraa kennuufi. Kan jechuun namichi sun sa'aatii 2 yoo ati yeroo qabaate yoo inni aayidiyaa dubbata qabaate sa'aatii 2 dubbachuu danda'a jechuudha. Achi keessa sa'aatii tokko kan daqiiqa 30 ka barbaade taanaan dabri air time si kennan yookaan carraan atiin sagalee sun ittiin dubbattu yookaan spacing si kennan daqiiqa 30 yookaan sa'aatii tokko taanaan 30 sun fayyadamuu dandeessaa jechuudha. Sagantaa keessummaa Oromiyaa Media Network yookaan kan maqaan isaa jijjiiramee dhaddachi dubbii jijjiiram kana sa'aatiin Oromiyaa Media Network naaf eeyyame daqiiqa 35 akka dansa ilaala armatti namoota dubbisu yeroo baay'ee namoota siyaasaa Oromoo keessaa gahee guddaa qabanii qondaaltota mootummaati namoota akka artist Hacaaluu Hundeessaa uummata bira jaalatamanii jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee waayiloota kennallee wannan itti walitti bu'aa tureni sa'aatii dabalataa akka inaata adoonaan eeyyamne sa'aatii hata turanii jechuun yaadi namoota dabruu qabu jedhee waan amanuuf yaadi uummati Oromoo beekuu qabu yaadi ilaalchi nam sunitti irriitti ibsu qabu dabruu qabu jedhee waan amanuufi yeroo duudii tarkiyyaanii deddeebimne walitti dubbachaa ture. Gaafiif deebii Hacaaluu Hundeessaa waliin goon keessatti kaasaaniif deebanii dubbachaa turanii shaneeni najjeesuu fi jedhee waan inni dubbatu keessa baasanii qalma dhiyeessanii jedhe. Anini waan sun dhaga'inaan imbooye beektaan imbooyaan artist Hacaaluu Hundeessaa gan baay'eef wal beekaa amamsiisa ifaa waa'ee xiyyamansiisa ifaa yeroo BBC hojjetamansiisa gul wal baranne baay'ee wal dhiyaannaa dhimma dhuunfaa kobboleessaa waan waliin taphanni hin qabnu dir Finfinnee kan kee waliin maraa oolla. Hacaaluu Hundeessaa jechi isa hainni keessa kutan jedhsuni ani akka gaazexeessa tokkootti gaazexeessaanii yoo sa'aatii tokko namichi haasa'e wanni ati barbaadde daqiiqa 30 yoo taate wanti uumati dhaga'uu barbaadu yookaan wanti uumati walitti fida wanni jajjaboo uumati nu target goon of course uumati Oromoo wanni uumati Oromoo Hacaaluu irra dhaga'uu barbaadu maal jedhati gaazexeessa tokkootti intalee ilaalchi uumati Oromoo consider godheettiin filadhaa jechuudha. Halamneetoo jechoota inni armaan dur yookaan waan inni armaan dur fayyadamee hin dubbatini carraa kenneetii akka wanti sun dubbatamtu tolchuu jechuudha. Kun hojii lamaffaa. Inni sadeessoo fi inni biraa sanii jechuudha. Maaliif nuudhanii jennaan guyyoo waariyoo asii dhossitanii jedhan ayyaakkamata jechuudha. Dhugaa uummata waan dubbanneef dhugaa Hacaaluu Hundeessaa waan baafneef nu akkama nu godhanii maatiin keenya sababa kee shororkaa jirti jechuudha. Warra kanaan wal qunnamsiisa amma gaal Finfinnee jira qaamolee mootummaa yoo ati akkamaa jettee isaan hin eegu yoo isaan bakki isaan na beellamanii dhaqaa jedhee murteessaa ture yeroo faamiliin teennallee nagi tokko gadhiifamuu dhaga'uu jira haa taatuuti ammoo faraane dhumirratti wannan jechuu jiru laal biyyi kan keessatti biyyi nagaa qabduu miti biyyiti tunini biyya qaama namijjeesin beeku ani mootummaallee ta'ee garee paartiilee siyaasaallee ta'ee dubbadheen beeku armaan duras doorsisi gugurdaan irra godhamatu ammaan tanallee wal fakkaata kan sodaachuu jira yoo qaamni mootummaa tokko dhufee si qabna naan jedhu nama manee amma harkitti kenna din qabu kanaafuu soda nageenya jajjabduu kee jira uummata Oromoo kan beeku qaba qaamni tokko rakkoo addaan har'aa yookaan maatii xiyyeerra dhaqqabsiisuu danda'a kanaafuu hojii hojjeteef wanni uummata Oromoo baruu qabu borganam yoo na ijjeessan anini soda nageenya jajjabdurra jira kanaafuu bakkitti dhokadhu ammaaf atilis bakkitti dhokadhu fal'aa'uu jira qaama nageenya irraan baqadhu qaamni nageenya na barbaannaan bakka kamittu argama bakka kamittu akka dhugaa qabin beeka haqina bira jira haqi dabullee silaaftuu waggaa dhibbaallee booda waan naa galuu fi haqattamaniin deemu garuu gareen gargara waan na sodaachisa turtee fi
carraa kanatti fayyadamtee miidhaan irraan ga'uu dandeetti. Kan uummata Oromoo beekuu qabaa. Isanii miidiyaa Oromiyaa miidiyaa neetwoork gareen teenallee beekuu qabdu. Warri mootummaa biibulchullee beekuu qabaa. Mootummaan lubbuu tiyya eeguuf lubbuu maatii tiyya eeguuf ani lamii biyya kana waan ta'eef itti gaafatamu waan qabuuf lubbuu tiksisuu qabaa jedhaanii tan dhaamsanaa dabarsan. Hundi caalaa amma irra deebi'anii maal naan jedhanii warri makkalaakiyaan warri maatii teennaa qabee achi tukkaamsuuni. Naani deemtar kennachuu qabdaa naan jedhan. Namni yoo balleessa qabaate yoo namni jeesee iddoo poolisii jiru dhaqee harka kennan. Anammaan tan kaampii waraanaa dhaqee yoo fakkeenyaaf ofiiyyuu sodaadhee dhaqe. Anam mootummaa irraa sodaa hin qabu. At least mootummaa irraa isaan dheena jeesaa jedhee sodaa hin qabu. Garuu raayyaattis biyya bira dhaqeetti harka kennadha. Annam jeesee waate haalli itti tiriitiin jechuun na sodaachisuu jiran baay'ee na yaachisee jira jechuudha. Tootaalii baay'ee na yaachisa ture. Dhimma kanarra baay'inaan walaasaa ture. Maatiin keenya hedduun isaanii qabamte aniin bakki san itti hootti naan jettaniif dhufa maatii fi gadhiisaa jechuun jira. Maatiin keenya immoo si jeesuu jedhanii sodaa jajjabduu akkana kee jiru. An kanaafuu qaama yeroo fi na sappoortuu jiru yookaan na waliin dhaabbate sin agarre. An ammallee taanaan mootummaan yookaan aduun Finfinnee jiru sababii warra kenna nageellee Boorana kiiloomeetira 700 ol deemanii maatii ta'een daraaranii hin jirtu yoo yakkama ta'e mootummaan na qabuu danda'a. Qabiisaa miti bakka warri barbaadutti dhaqeen argamaaf. Garuu fayyoo jedhu qaama mootummaa jedhee qaamni tokko dhufee rakkoon irraan gahe maal what is my guarantee? Sodaa akkana kan qaba sodaa jajjabduu akkana kee jira jechuudha clearly faraadha.